لا أنا سانجر مجرى ناس أرى مجاسة بينا سوي ساراني مال والله أجملت والله إني مفران أجملت نجدي ولا أدب مو دائما مو لا أدب أما أنتم بدينا سيستر أنتم بدينا يمكن بدينا مو بي كوي نات ملت باترتي في بينا حبيبي جرتات Fayyadaan نقادا ما إن نقدر مبارك جرفتي ما إني nan taphata wani kanafi. أفني شو أفني نقول يرجسي جراما سالفة فتشي Haɗa kotun su da argite. ما شاء الله ما شاء الله هذا كي جالتيري جالتي أنستي نمني نمني قداني سو وانا ما قدادا أفتاسي يرجتي تي أبولي سكتي سكتي ووي مسكينة كم أفتاسي يرجتي منا كي ميرا تاني تو فدا تقولش نيني بريسير Haɗa ko. argite wanta ka haadha jiru biyya lafaarra haati kee achumaan dhukkubeera jechuutti bebeettaan suudhiin jira dhukkubeera mucaa kee dhukkubaa jira maal wayya jennaan boossee maraattee anaa dhukkubu ilmoo koo anaa cabu sabiyyii koo jettee maallaqa sinii ergitee jirti amma haadha keessanitu argitanii asirratti hin gammaddu arguu barbaadda yaaddeetta meessachi goonee barbaanna mimi hin barbaanna yoo dhiqa dhufte hashee yaa rabbi ganuu fidi thank you obboleesso kaameeraa sirreessi ittiin bubu'inii olii gadi biraan jedhiniiti hayyutti viidiyoo bahiitii akkuma sirreessitti beetti viidiyoo dubbisiini Shabakan kona rafisamu be. Video mana bija baduti. Sekanduma kudang kofa barbaannati. Ati immoo bolesso ijoollee sirriitti qabi. Ijoollee sirriitti qabi. Ati yeroo ati keessaa Habibi. Bara amma bilala mara. Video bayi ajuti. Please share. Jiran. Ini kun. No. Hey. Abu mutum ilmu kini. Red Bulani, wanne qalbi ijoollee teetii eeggadhu siin jaaniif akkanaaf yaa maal taatee boletti dubbisi ijoollee Salaamali fidenu Jeelaan. Assalamu alaikum. Ala ijoollee boochiftee ala Himboyni jeelu himboyni. Himboyni. Akka himboyni shi anjira himboyni. Jeelaan. Mubee shabakan koona buusuuf. shabakaa miti Jeelaan. Jeelaan. Inde biyaane Turkiidha please jabaadhu be strong nama gaddisiisa kanaafuu haa jirranu kanaafuu hojiin dhabne yaani Mubee wanti haasaman hunda isaa dhagayeeraani. Ijoollee kootu yoo ta'e immoo jechuudha. Ani ganamas haasa'eera irra deddeebi'ee haati keenya manguddoo keenya isa gorsa hedduu isaatii dheeraa nu gorsaniiru. Haasaa isaanii qofitee gahaadha. Garuu ummata kana miti namicha kana wajjin jiraatu abbaa manaa koo kana wajjin. Ana tokkittiidha wajjin jiraatu. Ajalaan baasa qoy ajalaan baasa deebii kee gatiin beekonnaan an deebitti naan ta'u ajalaan baasa naa obsi ajalaan baasa abbaa manaa keeti. Abrish qoy ijoollee dubbisii kee dura dubbistee kaatee kunoo akkati jirtu mirkaneessinee fi jallissi dubbisanii deemuu jalaa ba'anii mucaan kaleessa ijaan argaa si arguun barbaadne adda si wajjin bo'aa jira. Gali Abrish ani jaan argaa kaleessa hin beekuun jedhaa ture sammuusaa birruma kuma kudha shanii jijjiirre uffata maqaa keetiin itti binne manaa fi maqaa keetiin Ulfaadhaa. laa sanaafi miti ilmoo qabna akka ilmoon gorfamtee waan itti taate guddattu hin barbaannu siif jechaa miti ijoolleedhaaf jecha goone
Kanaafi haadha keenya tuffatanuu ergee jedhani. Kaleessatu itti dhuftee mucaan keessa ergee si ciniinuun oolu. Aaree hin beekuunii jedhaa ture. Qonna isaa jabu ijoollee nama 3,000 wayirra. Kadha immoo jaallannaan jedhe boo'ee imimmaan qabachuu danda'e mucaan. Ishi abrish neetworkiin qabdu waan ta'eef abrish. Daataa cufii rabbii sodaadhu ijoolleen dhaggeeffachiisin deebisii dhageenya. Abrish jirta ajjala jirta ol galchaa abrishin dubbisiifnee kaaneeyyi wanti biraan makatin waa'ee ijoollee xumurree sana booda waa'ee ijaarsaaf jaartii immoo wayyuu ummato abrishii akkasii wayyuu waa'ee ijoollee xumurree kan wayyuu wal dubbisiifnee. Madaa isiin qabdu reefuu jeetiin ture. Abbaan fayyisu isii qofaa fayyisaa fi isaatu fayyisaa. Badiin ni dhalatti. Atilleen akka garaan kee bakka jiru akka dubartiitti siin arkaa. Ilmoon ifii taphaa miti. Abbaa hamaa abbaa gaarii. Jaarsa hamaa jaarsa gaarii. Ilmaan ogurraa dhaltee. Rabbiin nasiiba san haa qaceelchu jennaa. Akkuma fedhee ta'e ilmaan akka gaarii guddifachuun haati waan irra jaalattuun qabdu. Garaan haadhaa hangam takka ilmoo jaalataa waan hin dhalee beekuuf. Waan dubbatan waan hin dubbannee jira. Ati ammoo akka haadhatti waan silaalu dhugaa reefuu jecha xiqqaa takka jettee anaa wajji galaa jette. Yoo inni dila dubbii kana dhagee laalaa ta'e tana arkee if jijjiiruu baate rabbiin illeen if dhibe hin jenne if hin dhibdu sanii ba'aan guddoon akkasii sirra keenyu hin jiru. Isa biratti hafte if tolchuun isa biratti hafte mana isaa jaarrachuun isa biratti hafte qalbii ta'e tolchee akka ati isa malee ijaa gurran qabaanne godhuun harkasaa keessa jirti. Waan kana ta'eef atiis akkasumatti waan dabre dhuguma qulqullutti garaarraa ofii godhiif addunyaa kanarraa galtaa beeka. Maata akkasiif hin gootu. Ka ilmoo dhalseefiif yoo araaramte waan guddaa goota. Isaaniifis abbaa jabeessiti. Abshiru yoo si balleessi cubbuun isa qabdi. Yoo hamaa si godhe ijoolleen guddattu tonne kafaltiif. Ati duruu lafaa qabda. Obsaanii namni waa'ee bira dabaree. Ila kanarraa dubbannee akka keessa deddeemtan hin barbaadu. Ana akka kiyyatti waan sitti tolu gartee kan bultii tanaaf tolu namayyuu olitti siitu beeka. Waan sin ba'aa isii dadhabde immoo nutti osoo hin taane isatti kallattiin ogguu hiree qabdan. Itti himattee sarara diimaa kanan dabrin anis sarara diimaa kanan dabru jechuun feesisaadha. Nuti si dura dhaabbannee fi miti. Jiruun ta'e haa si dura dhaabbatu. Abbaa warra keetii si dura haa dhaabbatu. Waan inni jiru ati ka tolchitu ta'e mee haa kanninuu fi hiree tanaa atis harkadhu hiree tanaa itti faayidawaa. Ani hin jain. Ana kaje rabbu inninis ana hin jain. Ana kaje rabbu jabaadha. Obboleetti koo hayyuu fi inni as jalan jiru as jala kan deebiin achii namni isii godhaa. Ati dubbadhuuti ilmaan kee dubbisuu wanti si dhowwu hin jiru. Dhimmoodhaan amma guruppii godheetan ilmaan kee akkatti viidiyoodhaan keessodhaan ittiin haasoftu nan godhaa. Burtukaan bagana gaannufte gargaara asirratti. Obboleettii koo gaafa wal jaallattan ammas wanta xumurara sitti burtukaan sitti dubbatti. Digale obboleettii koo gaafa kaleessa wal bartanu nu wal isin hin barsiifne. Rabbi wal isin barsiise. Waliin jiraachuuf gatii kafattaniittu. Amma immoo waliin jiraachuuf wal fuutanii rabbi immoo ilmoo lama isinii kennee gidduutti. Ofii keessanii wal jaallachuuf waliin jiraachuudhaaf yeroo kennitanii sabrii gootanii har'a immoo ilmoo keessanii gatiin kafaltan yoo ta'e isin taajjabnaa. Inni haa tolu isin tolinis nan araarfadhaa jedhe balleessa sitti tuuleeran kan miidhame siin jedhaan akka otitti rabbi cubburraa naa eegu ilmoo kotti naan hin galii dhanumaa na bahu waa wayii wanti isin irraa nyaatamu hin jiru isin irraa isin nyaanne
isa asiin biizii godhaan jiratti dabalee maaliif kan ibane ijoollee dhaggeeffachuu hin barbaadu gati ta'e ijoollee kee ol galtee dubbisa inni si araarfachuu barbaada kaleessa kophaa kee jirta wallaahi rabbii gaditti amala shidaan tokko ittiin obboleettii keeti kunoo wal si barsiisee na amandu kaleessa kophaa si argate ati nama maatii hin qabne har'a immoo nama danuu waliin jirta dhiisi ilmoo keetii immoo gatii kafali ilmaan kee lamman gatii kafalchiisni an kanan jedhee lamuurran deebi'uwaan lammatan dubbadhuwaan jabaadhuuti asiin biizii godhaanaanii jedhu waliin biizii godhaa jira. Ani dubbadheera. Mubee sagaleen koo jira? Galmeessii irra deesiifan guutaa akka dhuftee ijoolleen galmeessiidhaan haasaarra akka ijoolleen nagaan sagaleen koo yoo jiraate haati keenya ulfaadhaa jiraadhaa umurii naa dheeradhaa gorsi keessani boodumaaf iyyuu fuulduree keenyaaf iyyuu baay'ee bareedaadha. Garuu ani miidhameera miidhaan kun kan waggaa 2 waggaa 3 miti waggaa 10 fayyaa mucaa kanaa wajjin nan barsiisaa ijoollummaadha hin dhiisaatiin hamma nan ga'eera. Hamma saboritti galee siqaayii kana arguu abadan hin barbaadu. Ijoollee koo immoo haadha kootiif abbaa kootiif naaf kennu nan barsiisa nan qaraasisa nan kunuunsa ijoollee kootiif waan barbaachisu hunda nan guuta. Garuu mana isaa seenee isaa wajjin akka duraanii jiraachuu gonkumaa hin danda'u. Waan gootanu na godha. Tole ilmaan kee haadhaa fi abbaa kee beekadhu ati biran jirtu abbaan biran jiru hiyyoomanii guddatanii beeka. Abbaa biratti yoo dhiiste isarratti gargaarfatte inni akka abbaatti yoo isaan hin laalle gatii guddoo isa kafalchiisa booda. Ati mita kafalchiistu waan isaan godhe kana ka itti guddatan abbaa irraa kafalatan. Dirqitti hojii jiraadhu namni ja'uu danda'u tokkollee hin jiru. Ammoo namni biraa sitti hasaasee waan gootu yoo ta'e galii itti rafi itti yaadi. Amma murtiin nuun kanneen. Ani itti galii fi ittiin galiin lameenuu siin hin jiru. Wanni siin jiru qoftiin jiruun hanqamta akka jabduudha. Ilmaan ifii kana hanqamta akka gatii hamaa maalifiin dhaladhe silaa haatitii na dhaluu baatte hanqa ja'an takka yookaan silaa abbaan kiyya na dhaluu baatte hanqa ja'an takka hin gayin qofaan si qaradha. Sun karraa dhoorku ati halaala jirtaa qabeenyaan gargaara. Inni ammoo qaamaan bira jira waan gargaaruun qabu. Namni ugguu dubbatu useetuman dubbatu beekadhu. Waan keessa dabare waan beekuuf an ilmaan lamaan kophaa kiyya fudhadhee badeen guddifadhe. Namni siin dubbachuu jiru kun nama bultiin sirraa hammaatti. Namaan jaalalaan heerume kana hammeessee hin qaba. Kaniin lammata rabbiin naa kannee gaarii na jiraachisee hin qaba. Akkana jechuun adda bahee jechuu miti. Keekasii qaceelis ni jira. Namni kun waan dila kana godhee addunyaan dilli kun isa dhagee yoo if keessa deebi'ee hamarraa gaariitti sii deebi'e gaarii duraan gaariitti dhufturra isaatu wayyaadhaan ja'a. Oguun akkana siin jiru godhi siin jechuutti hin jiru beekaya ulfaadhu kabajame. Akkamtu malaa maaliin godhuu qabaa as ga'e boru eessaan gahaa akka jettuu fi irra deddeebi'ee dubbachuutti jira. Ilmaan kee amma waan dhibe rabbi beeka. Ilmoon ogguu haadhaa agartee ni gammaddi. Ogguu si harkee ni boo'e. Madaa garaa jiraa jechuudha. Ati ilmaan keetitti waan dandeessu godhi. Inni yoo fedhe ilmaanitti haa yakku. Yoo danda'e haa godhu akka abbaatti akka keetii kanatti. Akka ati godhu jirtu inninis daran godha haa jennu. Beekadhu dhiira yoo qaceelfatte malee irra guddaan isaanii waa'ee ilmaan guddisaa akkana godhiif akkana naa ta'eef akkana naa nyaachis waan akkanaa kana godhiif oroguu guddate siif galatoonfata jettee atiitu karaarra kakkaayyata. Godhini gootaa yoo jetteen ammoo rakkoodha bakka sanitti. Xiqqashoo wanni qaban dhiigoo qaban biyya qofaa miti. Biyyuma faranjii tanattu waan galataan naa godheettuunii fi waan godhi jetteen isa ajajchu addatti nu godhan.
ni beektaati dubartiidha. Inni sa'a malee yeroo malee ijoollee tana yookaan sirraa miidhaa namni sitti hasaase. Quba qabaadhu ijoolleen tuni hijaa gurguddoo qabattee fiiti guddattii beeka. Hin fedhu inninis akkas akkaan harkutti. Namni oguu balleessaa isaa yoo beeke sanii ol wanni godhamu waan hin jirreef yeroo ammaatitti ati asitti murteessitee murachuun siif bakka gaarii yoo si fakkaatti ati galeetti yaati. Ta wajji jireenyaa qofa hin laalin. Taatitti gammaduu qofa hin laalin. Ilmaan kana hangam takkaan cinqii keessaa baasee mataan isaanii akka gaariitti barnoota naa barata waan jiru sani akka achi laaltuun fedha. Aboo. Galee galatoom. Afaan akkasii qabee waan inni seeneefanii afaan itti qabee dhiifama. Ilmaan si'a dubbiftu please nu gammachiisi. Wallahi billahi yani mubarak waan dubbati ijoollee dubbifta. ani barbaadu. Ijoollee dubbifta. Gube. Illee koonan dubbisa namni bara waan godhan Sana booda danda'u namicha kana wajjin. Ayuuti. ijoollee Jobs. Nuti kabadu. ijoollee agarsiisanii obboleessu. Abrish neetworkiin keessa deemte gattee viidiyoo bani ijoollee si'a dubbiftu. Sana booda biloof godhamtee deemta ati. Ajjalaa maaliif ajjalaan deemtu ati ta'e. Ijoolleedhaan waliin dubbisa. Maashaallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamaat fayyaadha jirtaa? Jirra. Nagaa keetii? Akkami? Nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Ani jira. Uffata kan biraasa sii biteera. Uffata danuu, uffata shanxaa lama guutuu. Birriisa uffatas waan si barbaachisu hunduma ana gaafadhu. Hordugaane? Ashi. Hordugaan? Wayyoo duudhaa. Hordugaan? Hordugaane? Nan dubbistu? Akkasitti Jeelu? warra nu dubbistu. Kanuma hunda guyyaa guyyaatiin isiniin dubbisaa. Waan jiru isiniifan godhaa. Waa tokko hin yaaddayin ishii akkuma duraanii isiniin dubbisa. Ishii jeelu koo? Jeelaani Ah. maamaan eessa jirti? Maamaan eessa jirti? Suudii. Saawudii jirti eeyyee. Namichi inni Addis Ababaa jirti jedhe suni sobduudha. Namichi inni mataa xaawulaa sun hin sobaa. Sobee akkasiin jeeqamtanuu fi Addis Ababaa baddee jirti jedhe ishii. Ashi. Waan si barbaachisu hundasaa anatti himadhu. Guyyaa guyyaatiin Uffata amasii arguuf ishii. Uffanni shanxaa lama mul'ifamee jira. Caammaanis. Ayyuubee naasa bari. Maal barbaaddaa tamma? Haadha keerraa maal barbaadda? Maamaarraa maal barbaadda? Maal sii godhu jeelu? Maamaarraa maal barbaaddaati? Maal si bagootu? Ammoo. Adoftu. Maaliif? Nu bira teessu. Inshaallah nufti ishee sin argiti. Nuftis yoo rabbi jedhe biyyatina. Ishee nufti hojiidhaaf deemtee hojii hojjetaa jirti. Araboota seeraatti nan himaa an suudiin jira. Arabootaani ijoollee yaaddeetti deemtee ilaaltee dhuftu jedhee ittiin sin himaa. Ishee Ashi. jinjaallatti haati keessan. Ashi. Abiraadhiisii fi akka jaallattu ibsii fi adeeman. Jeelu koo? Ah. Jeelaan. Tin jaalladha shilmoo koo akkuma ni viidiyoodhaan sii dawwala sii haasofsiisa. Waan dhabde immoo natti himadhu. Wanta hundaan siifan godha ishii. Siidii daawwatti ishii jedhu. Viidiyoodhaan siidii daawwatti ishii. Ashi. Ishii ati bakka irbaata nyaadhaa ati akka gootu maal maqaan kee Abrish ijoollee biraa deemi. Abeet. Inaa somna ishii ijoollee biraa deemi jarra taa'anu maxabatanu jedhe. Yookiin immoo liis as jalaa deemati. As jalaa deemi ishii Abrish.
Ani. jalaa deemi. Bilookii Ammoo. jechuun bilookii godhee keessi baasuurra Eessumaa bahu? laa ijoollee asirraa as jalaa bahiiti ijoolleedha viidiyoo tokko baniif intarneetii si banguuta deemi. Tiktokii jalaa bahi. Tiktokii jalaa bahi. Eesh. Ammoo bahi. Obboleettii koo miidhamis du'is ilmoo kee akkasiin jalaa jiru irra jettee deemnaan ofii keetii jiraachuuf jetta ilaa dhaggeeffadha. Waan barbaadan naan jedha walii gasteera abarashiidha waan feetan naan jedha miidhamtee ta'ee akka haadha kootitti ilaalee bakka haadha kootitti ilaalee an abbaan koo haadha koo miidhee jennaan hin beeku Allahu aalam abbummaa isaayyuu nan beekaa laata moo akka alagaattan laalata jedhu anatu beeka rabbii sabrii yoonaa kenne malee please obboleettii koo ijoollee kanaaf ilmoo kee amma kottu maal barbaadde